Anis maaltu ganaadha? Taisii gartee mi taphni isiidha. Gana akka haaraatti gabbaa. Tama saratuma. Isiin qoy. Laale ani micoota hin dhageessa urjii. Silaa akka qayyaatiin gartee miti waa hedduu dubbate. Si galtee waa hedduu takka wayilaa qaba nama meeqaa waliin bu'aa jechuudha. Akka waan itti dalee deebi akka gocha qayyaatiin. Walaakin ammoo waan dabartee hundaa'u si galtee akka ilmoo namaatti eegattee seen hojii naasuu itti hundi gartee miti. Namni tokko kan namaan itti amansiisu afaan gartee yookaan xarxar jechuu osoo hin ta'in tasgabbaa'ee akka amma gartee natti haasofitee gartee miti. Ati tasgabbaa'ee natti dubbate jalqaba irratti. Na amansiista. Akkana sitti dhufetti lolaan eegalte lola eegalte jechuuti. Maaltu si lolchisee waan si lolchisee na dhibee baran. Hayyee mucaa ibsaa keettus mucaa ibsaan harkee jiru mucaa isaa galchi harman isaa maal onnate asitti maal dhimmitatti nakkamtu. Maali yaani idaa keenya rabbate maaliif na loltaa ulee ilmaa muka kanaa kana qabattee natti fiida. Man gabaabduu bara maan isin jechuu barbaadni beektaa? Dabarte itti bara maree fuutana kaameraa duubatti. Antana da viidiyoo sana daawwattoonni isaa harkuu jechuun fi waraabee malee waan biraati miti. Dabarte ennee mire dabarte eegenne wanni irra deddeebinee haasoo hin jirtu. Sun sanumaa mire. Walaakin ammoo akka nama tokkootti namallee nama miidhuu barbaadu miidhan. Karoora kiyya keessatti illee gartee miti nama miidhuu qabu. Walaakin ammoo akkaataan gartee duraan itti si yaaddan hundinuu isiniif milkooyina leedha. Alhamdulillah rabbil alamin namni hin balleessin hin jiru. Namni hin balleessin hin jiru jireenya dunyaa kanarratti abbaan fedhe ni balleesse. Maaliif balleessitaa isin jechuun danda'u? Eega balleessitee yoo nan ka'ee waan kana si hojjennu deebi badii lama fa'aamu malee wanni biraa takka illee taraftuu hin jirtu. Si galtee wanni badee hundinuu inshaallah ni tolti. Mucaan ibsaatis mul'ate. Waan dalagan hundaaf. Mucaa ibsaa naguma itti malee mucaa ibsaa kanas duraan isan gaafa viidiyoo dalagee sagartanii jirtan. Masarattiin kan ni gaafsanis. Tamam. San booda quba hin qabu. Ergas yoo nan isin keessaa dhaabbadee mushaakila dhaabee isin jalaachi godhee kanamta kan jiraachuu jira. Arraan tana maaliif faayyee nagarraa mushaakila lafaa kaasuu feetan. Arraan tana kan wal agarree bara. Haa ta'u ni beekaa karra wal garree bara. Anamma si argamu kiyya kaleessa malee takkas nagarre. Ani beekaanis. Tamam. Anamni dhuga fayyadamu miti ati masaratti sana jaangartee ni beektaa. Harkeetiin beekaa. Nama akka ishiin taate ni beektaa. Ni beekaa. Anamma isiisan nama akka ishiin taate isin beektaa akka jii. Suuraa isii yoo qabaatti na argi. Suuraa isii maal jettaa ta'e? Ni qabdaa suuraa isii? Ni qaba maal jettaa? Laa suuraa isii yoo akkatti isaa qabaatti suuraan isii na fayyaddu waan taateef suuraa isii naaf ergite dandeenyaan na argita. Maaliif ittiin haa jennu? Maal jettaa yoo waan jettuu qabaatti sitti siif hin erga. Dhimma dhuunfaatiin irraa qabaa. Laa waan takka suuraa isiitis suuraa namaa erguun mamnu'a. Hin ta'u suuraa namaa akkati maal gootuun isii beekaa sitti erga suuraa isii maal jettaa? Laa lamma. Kalas yoo mucaa ibsaa taate mucaa ibsaa harkee jira. Waanuma gartee isin akkanatti isin lolchisuun na dhibeen. Karaa gabaabaa yoo deeman waan namni durji jireenya kana akkasitti gartee miti. Osoo olii fi gadi hin jennetti karaa gabaabaa. Mushaakilan barbaada wanti naanjii kaaree mushaakilan fedhaa nama mushaakila fedhu natti himee jiru feeti bara akkana jechuun isin mushaakilan feetu ayyee ati yoo mushaakila feete isin mushaakilan feetu. Masarata namni amata guutuu jechuudha. Mushaakila guddaa kan nurra dhaabaa ture masarati. Kan addunyaan guutuun beektu jechuudha. Si galtee? Yoo gartee gaatii sodaa isiitiif gartee. Sodaa isiitiif nama takka irraan dalagu. Nama takka sodaa isaan qabu. Sodaa isiitiif yoo gartee waa'ee isii dho'isuu kan barbaadu taate malee yoo isii. Nama walitti naquu hin barbaanne. Atummaan deemiti barbaadi gaafa isii ijaan galte akka feete godhe nan galchu. Ammoo maqaa urjii tokko kana nama waliin fidee kan nama waliin deebiin dhaqqabu. Dalagaatii yaamtu. Isiin siifis dawaan qabdu. Khalaas faare. Isiin siifillee dawaan qabdu. Abbaa fedheefuu dawaan qabdu isiin. Duuba. Walaa. Ayee dirqama duuba isin khalaas suuraa isinitti geessi bakkuma isin galtuu na geessachuu deemta baraati. Na fakkaate akka na fakkaatutti. Anamma dhugaa feetaa miti waan isin na goote anaaf beekataa akka jii. Maal si goote? Wanni isin na goote Maammed faadhaa wajjis walii galtee gartee miti. Kamii hojii walii galtee? Maammed hojii walii galtee hanga isin naas zabdi Maammed hojii naaf beeka. Fuula isillee harkuu baaduu gartee miti. Dhawwaa gaafa san jechuudha isin ijoolleen abbittee na dho'isite hangammaa yeroo qabbanaa na kufaayisa. Si galtee? Irra guddaa wanni gartee miti har'aan tana si hojii haasoo barbaade dhimmeessii gartee miti yoo dandeesse hanga takka akka nama tokkotti. Si galtee? Dhugaa akka isin waan takka illee isin goonan hin beeka. Isin sun nama akka taate hin beekan dhugaa dubbachuudhaaf. Eessa akka galtus hin beeku. Sibichaa miti. Anammaa atummaan mataa keetiifuu ni beektaa shakkii keessaan jira. Namni guutuun si galtee namni guutuun lixmaa yaadatee noo jaasoo itti malee galtee miti
tokkoon isaanii dhalaan isii wajjin silaa deemtee dalayduu guutuunu hanga har'aatti namni isan gartee miti fuula isii kan qulqulluu beeku jiru. Isin maali yaani maaliif fuudhee dhattee yaasuu? Fuudhee dhattee deemtiif dhohishti isin waan dalayduus guututti beekti. Sigaltee takkaa bakka takkatti shaaraa gubbattis gartee fuudhee dhattee deemti malee waan takka waan gootu hin jirtu. Maqaa isii malee suuraa isii bakka kana beeku hin jiru wanni isin jeef. Kan hundarraa'u akka nama tokkootti isiin tun gartee miti ibsaadhaas namni hanga muduraa siriitti godhee akka sirrii dandamaase isiidha ture. Sigaltee ni beektaatis waan hundaa waan ni beekti. Atis gaafa san aaraa si gooyise malee wanni takka illee wanni gartee itti yaaddee gootu hin jirtu. Annaa gala waan hundaa'u. Haa ta'u immoo isii tana yoo beekte. Anis. Ganaadha. Maaltu ganaadha? Ta'isii gartee miti taphni isiidha. Gana akka haaraatti gabbaa. Tama saratuma. Isiin qoy isin tokko jirti ammaan tan. Isiin bar takkaan dhiisteen beektu bara. Amma isin jirti. Deengadda. An garuu kuban kawwee gargar isin keessaa beeyan isin dhiisee arraa miti. Sumaata ammaan tan gartee mi haara mushaakil lafaa kaasu deemu malee arraa miti kan isin jala dhaabbadde. Deengadda kana gartee miti. Nama na gootee ijoollee mootoraan gartee mi anaa deemu. Shamiziin anfirraa qabu akkasum qabanii shamiziin sun isaan harka baagee hote. Sigaltee yeroon jala deemee gaafa dubartee miti. Isaan keessaa tokko namni isii wajjin dalagu akka taatan dhibbatti hin beeku. Tashakkiin qabne jechuudha. Saniifuu nan gartee miti isii tanaa wajjin harka waliin laaqattee isii tanaa wajjin harka ol keessaa qabdaa jedhin gartee miti irra guddaa wanni hedduu takka duraan naarse tana jechuudha malee waan biraati miti. Walaakin ammoo eega gartee miti ani isii wajjin hariiroo takka illee hin qabu hariiroo duraan illee walitti hidhanneeti akka nama tokkootti balleessitiin giraa isii wajjin sun ammoo waan dabartee gati gartee kana fudhatte anis gartee dirqiidhaan gartee miti wanni sirra dhiibuuf isin jirtu namni hin balleessin hin jiru isin jeetin jira. Eeyyama baran siinjeetiin jira kaameraa kana shakkaluun qabdu ture garuu siinjeetiin jiraatillee karas na istee jirtaami anis deemuu hin danda'as booda. Karaa kee deemuu dandeessi. Duuba. Wanni siinjeef ni beektaa? Mushaakilli hin jiru mushaakilli takka sitti dubbadheetiin jira kana takka yoo ni fi nama afaamu taate siimeetiin jira waan hunda siibseetiin jira keessa. Daawwattoon laalamma fakkeenyaaf daawwattoonnis gartee miti waa hedduu akkana gaafachuu jiran dhiisii urjii waa hunda irra ta'u hubattee jirti rakkoo duraan dalagaa turteef waa hundaa gartee miti akka durii miti ammaan tana ta'u hubattee jirti. Dhiyeenya kana takka badii akkanaa keessatti nagarre dachaa jiru. Arguttiin jiraa meenis koomantii ta'e yaani chaanala kee jala seenetiin ilaalu. Ta duraanii gartee miti ta duraan dabarte dhiisii fi sigaltee namni balleessin hin jiru jechuun jiranii beektaa. Saniifin anis akka nama tokkootti dhugaan namni balleessin hin jiru. Maaliif wanni gartee banaa kana keessatti wal teessimnee lubbuu dhiibannuuf isin jirtu. Ni dabarte maas guyyaan kun ni dabara. Walaakin ammoo takka taniin sidaaman hojjetan akka nama tokkootti. Jaalattee jibbite rakkoo akkanaa keessatti kanaan booda bakka kanaa bakka sin fakkaanne bakka fokkattuu kanaan. Ammaan tana sumaatu tu lafaa kee yaa'ina godhe mina sin tuqee qoy. Barsiin jee bar. Anaafati takkaa yoo agarree hin beekname. Waluu hin garan hin beeku. Ayiwaa. Amma hangaan gartee karaa kanatti waamee jechuudha waan ni meeqa dalagamtuu hundaa'u takkaa barnaafati kallattiidhaan gartee miti wal harkuun keenya kunoo leengaddee ergala moo kalee ergala. Leengaddee ma. Sanii mire haa ta'uuti. Wanniin arraan tana gartee urjaa jiran akkanatti biddi bileekna jeef qaamisa isaan leengaddee gartee narra jiran sanii hojii laalee jingate. Anaa sirra ciree. Kanatti nagartee natti hawwatuuf duuba. Dhageeffadhu gaa dubbii namaa faamiti. Hin bararniiti. Urjii tana ammaas masaratiitu mana haa bakkaan galu kanatti hanga shuggaa keenyaa kanatti isiitu gartee dachaas bakka galu jala deemi jala dalagiitti as laalii asitti akka gartee isa kanaas itti fuun haala mijjeesi. Jettee asitti waan argitee gartee waan isin argitee sanna fakkaate. Sigaltee maaliif jennaan namni guyyaa bofaa harkee halkan ta'e bara isii gaana. Kana hunda jechuudha wanni gahettuu mataa kana irra guddaa shan nagora jiru mucaa ta'e nyaanni. Hedduu takkaas wanni kun gartee miti ana qofaa miti namoota hedduutu waan kanatti haaru jira. Dhimmiti wanni isin dalagitu hin baana. Wanni masarat dalagdi namoota hedduu aarsuu jirti. Ansaniifu gara kiyyaan gartee miti. Ati waan isii wajjin gartee hariiroo takka illee qabaachuu baannaan waan takka waan isirraa barbaadu hin qabu. Ta duraanii dabartee mire. Ta kuttee jirti. Ta kanaan booda gartee miti bakki itti ol geenyu hin jirtu oltee bultee ol geenyu. Kaas deemu jirullee ramadaan rabbiiti. Sigaltee tanaafillee ani waan dabaree jechallee gartee miti akkaan haarasan illee miti egaa waa hunda addanaa baastee bootti gartee miti hubadheetiin jira waa hundaas. Waan na himte ta kaameraa dura na himteef ta kaameraa dubbatti illee na himteef galatoomi maa rakkoon takka illee jirtuuti. Ani daawwattoota kiyyaa ani miidhaa takka illee sirra geessuun barbaanne duraanis gartee miti waamaan gaafachuu barbaadee waan san gartee miti amaleessitiin beeku waan ta'eef
Isiin nama gartee akkanatti akka laafatti gartee dhaabbattee waa simuu miti mataa jabaatti. Afaan jabaatti sammaas. Anaatu mataa jabaatame. Mataa jabaatti. Akkuma isin agartan kana ni beektan durattu. Saniif hin gartee miti guyyaa hanga kana gartee akkas teessu hanga bakka kana waan hojii godhe malee dhimma takka illee yookaan irraa gabaadhati miti. Silaa tar takka illee waan kanaa illee dhahee jechuudha. Silaa garaa kanallee of qabbaneessi ture. Bakka jiru murteessaa bara. Kana na dhoyitee eessa baay'ee baatati. Kana na dhoyitee haan jamtuu biti amma na dura teesse. Tamam. Naar qacal jetti keetiin dhiisee malee ansa. Naar qacal jetti.